بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتو كبجمتوتا أردفتوني چانالي رشاتو بجلت أرقمتنو مرتي كيسانو نغا كيساني النغا كوتي غلط ربي الحمد لله سيني سيمو بغا ساكنا كيساني بغا نغا ولت ديبين سنين جدا إغا هغتو مرقو بيكيات نفانا ترى الرس غافف ديبي كتا كدا صدفا ولت ديبين جرى الحمد لله كم فيا نغا تاني ولت ديبين سنين جدا إغا نموني چانالي كنا فاراتاتان سبسكرايب لايك شير gochuudhaan akka maatii keenyatti dabalamtanu kabajaan isin gaafanna dogongora jirus akka nu sirreessitan isiniin jecha qophiin guyyaarraa isiniif qabadhee dhufe aga armaan gadiitti kan isiniif dhiyaatu taati turtii gaarii isiniin jedha. بسم الله الرحمن الرحيم مقا ربي تنجل قمنا غافين توقفان نبيوتا كيسا كانوتون دلتين دوئے نيو جدا نبيوتا كيسا كانوتون دلتين دوئے نيو جدا غافي توقفان deebiin nabi aadamii jechaadha. Egaa abbaan keenya nabi aadam hin dhalanne waan ta'eedhaaf siluma biyyeerraa uumame nabi adam biyyeerraa uumame akkuma isin beektanu hin dhalannee jechuudha. deebiin nabi aadamiin ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa sahabtichi kabajamaan eenyunni rasuulaan sallallahu alaihi wasallam fardi jannata keessa ni jira jedhee gaafate maqaan isaadha eenyunni? sahabaan ergamaa rabbiitiin fardi jannata keessa ni jira jedhee ergamaa rabbii gaafate eenyu maqaan isaadha? deebiin Abdurrahman ibnu Sa'ida jedhama jechaadha. maqaan sahabaa fardi ni jira ergamaa rabbii gaafate Abdurrahman ibnu Sa'ida jedhama jechuudha. achiin ergamaan yoo rabbiin jannata si galchee farda warqee irraa uumame kan goflaa qabu kooluu lama qabu badhaafamta jedhaniin ergamaan rabbii jechuudha. kan goflaa lama qabu kan ammallee warqee irraa hojjetame kana badhaafamta yoo warra jannataa taate kan farda duniyaa kanarra jiruyyuu kacaaluyyuu badhaafamta jedhaniin jechaadha ergamaan rabbii. Gaaffii sadaffaa zabana ergamaa rabbii namoonni azaanii azaananu meeqa isaanii? zabana ergamaa rabbii jiranu keessa namoonni azaananu isaan meeqa jedha gaaffiin sadaffaan. deebiin afurii jechaadha. zabana ergamaa rabbii namoonni azaanii azaananu isaan nama afurii jechaadha. tokkoffaan Bilaal ibnu Rabaah, lammaffaan Abdullah ibnu Maktuum, sadaffaan Abu Mahzuur jedhamu jechaadha. arfaffaan Sa'ad al-Qarz jedhama jechaadha. Abu Mahzuuraan kuni muazzina masjida Qubaati jechaadha kan Madiinatti argamu. Abu Mahzuur kun masjida Madiinaa isaantu azaanaa jedhanii isaan afuran kanaa jechaadha. muazzinni zabana ergamaa rabbii jechuudha. Bilaaliin, Abdullah ibn Maktuum, Abu Mahzuur akkasuma Sa'ad al-Qarzii jara kanaa jechaadha. Gaaffii arfaffaa sahabtichi manaamaan akka itti azaanamu arge ergamaatti hime maqaan isaadha eenyu jedhama? sahabtichi azaanni kun manaamaan argame jedhanii jalqaba sahabaa tokkotu manaamaan arge azaanii kana ergamaa rabbiitti fidee itti himee jechuudha. sahabtichi manaamaan arge sun maqaan isaadha eenyu jedhama jedha. deebiin Abdullah ibnu Zaydii jedhama jechuudha. sahabtichi manaamaan azaanii kana arge Abdullah ibnu Zayd jedhama. dhufee ergamaa rabbiitiin manaama arge kana itti himee jennaan ergamaa rabbii biratti dhufee azaanee jennaan achumaan ergamaan rabbii azaana isaa kana irraa dhugoomsanii raggaasisanii jechaadha. achumaan Bilaaliin naa barsiisii egaa Bilaal sagalee bareedaa qaba waan ta'eedhaaf ati asimiti Bilaaliin dhaqi naa barsiisii jennaan akkuma kanatti dhaqee Bilaaliin barsiisee akkasitti Bilaal muazzina ta'ee jechaadha. garuu yeroo jalqabaatiif azaaniin kun
manaamaan kan arge Abdallah ibn Zaydii jechaadha. Akkasuma amiirri mu'minaa Umar ibn al-Khattaab illee ergamaa rabbiitti dhufee anillee akkuma kanattan arge ergamaa rabbii jedheeni Umar illee argee turee jedhani sahabaa keessaa ammallee namni biraa jechuudha. Akkuma Abdallah ibn Zayd arge kanatti Umar illee argee jechaadha. Maasha Allah. Gaaffii shanaffaa. Faayidaa namni azaana waggaa 12 azaane ajiriin isaadha maalinni? Namni azaana waggaa 12 azaane ajiriin isaadha maalii jedha. Deebiin isaadha aljannaa jedhani. Namni waggaa 12 azaane waggaa 12 namni azaane miindaan isaadha jannata jedhani. Rabbiin egaa nama azaanee jannata san argatu rabbiin nu haa taasisuun isiniin jedha. Akkasuma muwazzinni guyyaa qiyaamaa mormi isaa uummatarraa ol dheeraadha jedhani muwazzinni sanaan beekamaa jedhani guyyaa qiyaamaa. Gaaffii ja'affaa. Namni azaanu salaata hundarratti ajirii meeqa argata? Filannoo qaba kun. Namni azaanu salaata hundarratti zuurii, asrii, magriba, ishaa ajirii meeqa argata jedha. A 30, B 60, C 20 argata jedha. Deebiin ba 60 argataa jedhani. Ajirii 60 argataa. Salaata tokko irratti ajirii 60 argataa jedhani. Gaaffii torbaffaa. Mu'azzinaa fi wanti ragaa ba'u maali guyyaa qiyaamaadha? Mu'azzinaa fi wanti kunillee filannoo qaba. Mu'azzineedhaaf guyyaa qiyaamaa wanti ragaa ba'u maalinni jedha. A ilma namaa qofa. Ba jinnii fi ilma namaati. C cufti wanti sagalee isaa dhagahu ragaa ba'aafi. A ilma namaa qofa. Ba jinnii fi ilma namaati. C cufti wanti sagalee isaa dhagahuuti. Kana keessaa kamtu ragaa ba'aafi jechaadha. Aadha moo baadha moo caadha? Deebiin caadhaa jechaadha. Cufti wanti sagalee isaa dhagahu ragaa ba'aafi jedhan guyyaa qiyaamaa hayawaanni wanti rabbiin kalqe wanti sagalee azaanii kana dhagahu hundi guyyaa qiyaamaadha ragaa ba'aafi jedhanii rabbiin warra azaanee ajirii itti argatu rabbiin nullee haa taasisuu isiniin jedha. Sagantaan guyyaa irraa qabadhee dhufe kana fakkaata isiniin jedha. Haga barnoota biraatiin walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa jiraadha. Iddoo tokkoon isin jaalladha, iddoo tokkoon isin kabaja. Isinis immoo viidiyoo koo kana akka share naaf gootanu kabajaaf jaalladha isin gaafadha. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Jazaakumullahu khair. Haga barnoota biraa kutaa 14ffaatiin yoo rabbi fedhe walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaan naa jiraadha.